tokkoffaarratti warreen aappii kana fayyadamaa jirtan ammarraa jalqabaatoo aappii kanatti fayyadamuu dhiisaa isiniin jedha akka wallaalummaa kootiitti. Egaa aappiin kun aappii homaa tokkollee isin hin fayyadne sammuu keessan dhiphina sammuu kan isinitti fiduudha. Akkasumas aappiin kun aappii hafuura 66 ta'uu isaa yookaan immoo 666 ta'uu isaa abbooliin keenya nuuf himanii jiru jechuudha. Egaa nuti abboolii keenya caara waan beennu tokkollee hin qabnu jechuudha. Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii jira an nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan jecha. Egaa asumarraan waa'ee aappii kanaa waan tokko isiniif jechuuf na yaada. Egaa waan namni naan jedhee miti waan ofii kootii ija kootiin aappii kana nan hojjedha jedhee banee gadi buusee hojjechuuti akka nama kamiituu eegale. Ergan eegalee boodas guyyaa 2 fi guyyaa 1 haga guyyaa 7 kan liivii seenanii haga guyyaa 6 liivii seenan dhiise jechuudha. Aappii Poppoo laayivii kana jechuudha. Sababni ani itti dhiiseef maal seetan tokkoffaarratti namoonni hedduu yoo akkana jedhan ani soba se'aa ture jechuudha. Tokkoffaarratti osoon ani aappii kana hin banatin ana aappii homtuu natti hin himne ijoolleen TikTok irratti gaariidha jedhanii innaan dhaqee banee gaafan keessa gasseenu takka akkuma kootii liivii irra teessi jechuudha. Liivii kana ishiin maallaqa argachuuf teessi beeka. Egaa gaafa ishiin liivii irra teessu na galmeessiin jedheen mudannoo kiyya jechuudha. Kan ofii kiyya na mudate isinitti maara. Achi sin galmeessaa yookaan immooti ejentii kiyyatti si dabarsaa. Ejentii kiyyatti dabalamtee wal faana hojjennaa naan jette. Hojiin kun akkam ni kaffalaa jennaan sirritti kaffala. Nuu waan kaffaluuf miti an asirra teenyuuf naan jette. Ishii jedheen wajjin itti galee egaa gaafan galmaa gaafa ejentii naa tahanii gaafsa liivii na seessisuu didee na dhiise jechuudha. Erga san immoo turee taa'ee hundumtuu aappiin kun gaariidha fayyadamii naan jedhanii tole jedhee anis ka'ee haaluma hin taaneen jechuudha. Osoo namni tokkichi natti hin argisiisin ofumaa kiyyaa yaalee ofumaa kiyyaa liivii san seenuu eegalee erga liivii seenuu eegaleen booda akkuma na argitan jechuudha. Fuulli kiyyallee baay'ee tokko jechuudha nama dhiphisaa. Oo akkas jedhan sobassee maaloo obboleessa kiyyaa ergee tanan akkanatti Itoophiyaa keessatti maraatee maaloo akkanatti hin bar erga sanii hirriiba dhabee dhuguma warreen jedhanii koomentii barreessan jiru jechuudha. Ijoollee TikTokii jalatti warroonni aappiin kun sirrii miti jedhee to'anni jalatti ani gaafa saasanii fi homaanatti fakkaanne garuu gaafa dhaqee aappii kanarra liivii guyyaa 2 taa'uu eegalu baay'ee tokko sammuu koonna dhiphataa baay'ee tokko mootuu maal siniin jedhee isinitti akka siniin jedhee isinitti hin beeku jechuudha. Garuu kana hundumaa nan dhoksa jechuudha. Nan dhoksa abjuu jettu moo abjuun koollee guyyaa takka na bulchee hin beeku jechuudha. Abjuu hin taane kana jechuudha. Naqaa yaasisaatuma bula jechuudha halkan guutuu. Tole ani kanaan illee hin dhiisne. Deebi'ee ammas aappii Niki Live jedhu tokko gadi buuse jechuudha. Isas osoo namni natti himin YouTube irraa laalee ni kaffala. Aappii Poppoo caala kaffala jennaan isas naqamee wal bira qabee laala jedhee laala. Waa laaluun garuu gaariidha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Homtuu osoo natti hin himin nan dhaqee nan buuse jechuudha. Buusee ashaaraadha. Innis akkuma sana ashaaraa fuulaa nama barbaadaa. Ashaaraa fuulaa kana kenneen gaafa kaanitti osoo homtuu takka natti hin himin ka'ee liivii seenuuf yoon seenu namoota hedduutu achirra jira. Oromoo ta'ee amaa waan numti achirra hin jirre hin jiru. Ibsiin maallaqaaf jiree takkatti ta'a jechuudha. Egaa anis tole jedhee isas guyyaa 2 laayivii na seene.
akka jedhanis miti aappichi baay'ees namaa hin kaffalu. Tarii yeroo nama fidan nama sanirraa waa argatu jedhana malee hamma san hunda waa namaa kaffaleetii miti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Warroonni achitti dadhabaa jirtan hammallee irra deddeebi'een isinitti himaa hordoftoota koo sheer godhaatoo warroota achitti dadhabaa biran jira naaf gaha. Tariitii warroonni ejentii ta'an argachuu danda'u hin beeku jechuudha san. Warroonni nama baay'ee of jalatti gurmeessanii hojjetan hin beeku argachuu danda'u. Garuu warroonni reefu itti seentanii aappiin kun nuu kaffala jettanii sa'aatii lama fuula keessan akkana gootanii teessanii bakka daa'imni wilwil jettu hin ta'u jedhanii waan addaa tokko jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo achirraa bu'an ijji keenya lafan argu. An dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warroota na beekantu na beeka. Ani liivuma yuutuubii kana sa'aatii takka irra hin turu jechuudha. Osoo kanatti osuma laalaa haasa'u yookaan immoo kaameraa laalee hafee akkanatti cadhiseetuma hin taa'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e liivii seennee hojjechaatidha hojii madaamii malee cal'isnee guyyaa 7 akkanatti taa'uun ulfaata. Ani amma guyyaa 6 taa'ee beeka. Ergan guyyaa 6 taa'een booda waan na mudate tokko isinitti hima. Guyyaa 6 taa'ee akkasumatti illee dhiisuu hin hedu jechuudha. Garuu immoo abboolii keenya bira darbinee nuti waan hin taane keessa gaafalinne abbooliin keenya numaaf jedhaniiti malee ofii isaaniitii jedhaniiti miti nuuf jedhanii waan badaarraa woosaan nu deebisan nutis irraa deebuutii qabna jechuudha. Keessattuu dhugaa dubbachuuf baay'ee natti ulfaate waaqayyoon dhiifama naaf haa godhu hunda keenyaaf. Warroonni aappii sanarra jirtan akka kiyyaa warroonni amantii kiristaanas ta'e nama kamiifiyyuu sirrii miti jedhee ta'u waan yaaduuf irraa deebi'a. Wanni hojjechaa jirtan isiniif gahaadha. Yoo waan hojjettan dhabdan YouTube irratti wal jajjabeessaa barumsa gaggaarii walii kennaa. Hanga achirra teechisan koottaa YouTube banadhaa. Ji'a tokko keessatti moonii gootanii dhugaan isiniin jedhe isinuu asirraa fayyadamaa taatu. YouTubein keessan haga moonii ta'utti malee sana booda yeroo isiniif fixu. Moonii ta'uufillee amma yeroon ammaa kana keessatti salphaa haala ji'a tokko keessatti YouTube 2-3 moonii godhachuu kan dandeessantu isinii dhufe. Warra amma dhuftan warra amma gara miidiyaatitti dhuftan isin carra qaboota jechuudha. Warroonni gara YouTube dhuftanii banachuu barbaadan jechuudha. Gamanumaan jechuudha. Ani isinii fi Rabbi dhiifama nuuf haa godhu. Achitti sababnee maallaqaaf jechuudha. Yoo wanti dhagahan gaarii miti jechuudha. Egaa ani akkan dhagahetti aappiin kun aappii sirrii akka hin taane aappiin kun hafuura 666 wajjin kan wal qabatu akkasumas yeroo sa'aatii 2 osoo fuula keenya walirraa hin kutin akkanatti kaameraatti siqnee teenyee sa'aatii 2 guunnee gaafa irraa bahuu jennu sana hafuuronni hamoo baay'atu gara fuula keenyatiin seenaa jedhan. Isa sanis eessarraa dhageesse jechuun keessanuu. Egaa iddoo sabalaa ijoolleen kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo taatan sirriitti beekna waa'ee sabalaa fi egaa iddoo sabalaatitti jechuudha. Akkuma namni dhukkubsatee ni deema jechuudha. Egaa namni kun aappii kana hojjeta. Aappii kana gaafa hojjetu gaafa deemu hafuura 66 kana akka achitti irraa iyye jechuudha. Eessan seentee eessan argattee eessan sibira dhufte jedhanii gaafa hafuuricha hamaa san gaafa gaafatan hafuurichi sun immoo dhufteeti iddoo nuti teenyu laayivii poppoo achirra dhuftee nuuf teechee laayiviin poppoo haala kanaan yeroo isaan laalanii irraa bu'an manfasiin ni ergama. Yeroo isaan irraa bu'uuf gahan jechuudha. Yeroo koinii fudhannee baanu san jechuudha. Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Maallaqa hangam hin darbineef jettanii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yoo achirra taa'aa oolan nalbaata doolaara takka guyyaatti kenne jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Kanaafuu yeroo keessanis hin gubinaayi waan hin taanetti dhaxxanii jireenya keessan hin balleessinaa. Adaraa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf ani amma aappii sanis ofirraa hin qabu aappii lachuu balleessan jira. Yeroo waan kana dhaga'utti sa'aatii 2 ol qaamni koo na kirkire dhugaa dubbachuuf baqqana sodaadhe garmalee sodaadhe. Maaliif osoo hin beekin waan hin taanetti seenna jechuudha. Osoo hin beekin bakka hin taanedhaan maallaqaaf jecha jechuudha. Maallaqa hojjedhaa humna keessaniin argadhaa dhugaa dubbachuuf.
akkanatti bilbila irra sa'aatii san hunda taa'urra fiigee olii gadi fiigee akkam barbaadetti hojjedhe guyyaatti birrii 10 argadhe anaaf gahaadha dhugaa dubbachuuf waan nagaa humna kiyyaan dafqee jechuudha. Akkanatti bilbila irra taa'ee fuulli kiyyaa fuula namaa na fakkaachuu dhise dhugaa fuulli kiyya na bobbokokee jechuudha dhugaa dubbachuufi achirraa yoo gadi bu'us immoo boqonnaan argadhu bakka boqonnaan argadhu maal akka ta'e hin beeku. Kanaafuu ani sanumattuu iyyuu yaaduma jedheetumaan dhiise jechuudha. Gaafan abbootirraa waan kana dhaga'u gaafan namoota akkasii waan akkasii mudate sanirraa waan kana dhaga'u hedduun ofitti gadde jechuudha. Hedduun ofitti gadde maallaqni kun bakka nama hin geessine hin qabu. Kanaafuu yoo hojjenne of eeggannoodhaan haa hojjennu. Warroonni mana madaamii keessa jirtan immoo galanni waaqayyoof haa ta'u. Isin mana madaamii keessa teessanii hojjetachaa jirtu maallaqa argachaa jirtu waaqayyoof galannaa ta'u jedhaa ta'u kan madaamiin san ishoo jedha yaa waaqayyo humna kiyya fayyaa kiyya waan naa kenniteefin hojjedhee argadhe. Kanaafuu galanni siif haa ta'u jedhaa ta'u waaqa keessan galateeffachaa hojii keessan itti fufaa. Akkasumas immoo warroonni hojii hin qabnes guute jechuudha. Hojiin dhugaa dubbachuuf yoo ta'e numatuyyuu yeroo ammaa kana keessa sinfinnaa nuti baay'ate malee hojjechuun hojiin guutee jira jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube bannee gaafa biyya keenyatti galle maal hojjennaa bareen jettan YouTube banattanii guddifattanii gaafa lafa godhattan asitti yoo dhuftan maallaqa keessan ji'aan akka nama hojii mootummaa argitanii akkuma hojii mootummaatti irraa nyaachuu dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hojii mootummaa caala nama fayyada jedhee YouTube dubbadheen jira. Kanaafuu isa san hojjechuu isinii wayya. Hojii argitanii fiiganii dadhabanii hojjetan wayyaayyuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e bilbila irra akkanatti taa'u manna sa'aatii 24 fiigee birrii 10 guyyaatti argachuu naa wayyaan filadhe jechuudha. Isinii galee miti achirra taa'uun bu'aa hagamii akkasinii hin qabne anis hojjedhee argeen jira jechuudha. Dhugaa baguman ani immoo wanti ofitti hin gaabbine baguman nama hin geessin haga waan kana hubadhutti. Maaliif baay'ee kaffala namoonni jedhanii too hedduu bakka ni jedhanii doolaara ji'a tokko keessatti birrii 100 Itoophiyaa kaffala waan jedhanii dhaqeetumaan laalee jechuudha. Yoon dhaqee laaluu sa'aatii takka taa'ee saantima 20 jechuudha. Saantima doolaara irraa muraa jechuudha. Saantima doolaaraa saantima 20 sa'aatii san guutuu akkasitti akkana taa'ee taa'aa oolee jechuudha. Kan kennu jechuudha. Saantima hagasii kenna kooyinii meeqa kenna seetan 1,000 jechuudha. Kooyinii 1,000 santo saantima 20 yookaan sanuyyuu hin guutu jechuudha. Kana fakkaata aappiin kun immoo ofii isaatii irraa murachaat waan isin hojjettan isin irraa murachaat kaan immoo isin kenna. San irratti immoo manfasii 66tu keessa jira. Yeroo san immoo namatti ergama akkas waan akkasii dhageenye kun immoo waan gilxiidhaan mul'ate. Ijoolleen kiristaanaa kan taatan warroonni amantaa ortodoksii keessa jirtan adaraa irraa eegga. Kuwwan keessanillee ani nama kamiifiyyuu namni nama waan ta'eef namni kamiyyuu walquxa addunyaa kanarratti hundi keessanuu of eeggattanii irraa goruu ni dandeessu. Akkasumas immoo wanni kun akka qumaariiti jedhan. Qumaarii gaafa taphattan tarii nyaatamuu dandeessa, tarii nyaachuu dandeessa. Namni immoo qumaarii taphatee of jijjiirama isaa mul'ise arginee hin beeknu jechuudha. Haga ammaatitti kana fakkaata. Warroonni tanaan duras maallaqa irraa nyaattanii maallaqa keessan biyyas teessanii biyya ormaas teessanii maallaqa keessan gara akaawuntii keessanii galchitanii irratti dadhabdanii fuula keessan sa'aatii 24 bilbila irratti gubdanii warreen argattan ta'ellee waan kana laalladhaa isiniin jechuu barbaade. Tanaan abboota keenya jalatti deebine ofaa laallu gara makka jirru akka eessatti akka bannee jirru abboota keenya jalatti deebine abboota keenyarraa haa barannu. Maallaqni kan tanaan dura hojjennee fi kan amma hojjechaa jirru gahaadha isiniin jedha. Horaa bulaa. Viidiyoon kiyyaarraa ammoo baay'ee dheerataa gorsas qaba. Seera warroonni dhaggeeffattan itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaade tanani kana fakkaata. Horaa bulaa.